Yoo yaa uummata qashtii nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa koodha galata waaqayyoo har'a immoo waan haaraa qabadhee isiniif dhufeen jira wanti haaraan kuni guyyaa har'aa biloon wayaa biraandii ta'anii wayaa turkii bitatee galee jechuudha wayaa kana gatii biyya keessas hin bartu wayaa kanas immoo callisnee hin binne qophii wayii qabna waamicha wayii qabna waamicha sana uffannee mimmiidhagnee waamicha sana deemuuf jecha wayaa bitate kanaafuyyuu wayaan kun immoo meeqan akka bitame tokko tokkoon isinittin hima na duukaa bu'aan isiniin jedha dhugaa dubbachuudhaaf yeroo baay'ee wayaa biyya alaa hawwina garuu Itoophiyaa keessa maallaqni haa jiraatu malee wayaa biraandiitu jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf amma kan harkatti argaa jirtan kuni uffanni kuni kan dhiiraati kan bilisummaati kan koo akka hin seene kuni surriidha jechuudha surreen kuni xiqqoo dhiironni kuni faashiniin Itoophiyaa keessa jiru surree dhidhiphaa ture yeroo duratti hamma garuu faashiniin akkuma kan shamarranii surreen babal'aa fi dhidhiphaan jiru sana surreen babal'aa fi dhidhiphaan kan warra dhiirotaas hedduminaan jira jechuudha. Surreen kun baay'ee jaaladheera baay'ee natti tole biraandiidha hedduu namatti tola. Surree kana dhugaa dubbachuudhaa fi surreen kun dhiphaa osoo hin ta'in bal'aadha jechuudha faashinni isaa. Surreen kun gatiin isaa meeqaa? Jechuun keessan hin oolu viidiyoo kana kan isinii waraabeef dhugaa dubbachuudhaaf warra obbolaa keessan illee uffata bituu barbaadanii gatii isaa akka bartaniifni surreen kun gatiin isaa 2,600 bitame ammas maal kana qofaa surree qofa osoo hin taane tisheertiin illee jira jakkeettiin illee jira caammaan illee jira amma kanan baasaa jiru immoo dhugaa dubbachuuf tisheertiidha. Tisheertiin kunis biraandii baay'ee kan namatti tolu. Tisheertiin kun immoo surreen amma isin agarsiise wajjin yeroo keewwatan wal faana deema. Kanaaf bitame adduma tokkotti surreen kunis tisheertiin kunis jakkeettiin kunis kophee kan hamma bitames iddoo tokkotti yeroo hidhatamu uffannaan isaa wal faana kan deemudha. Tisheertiin kunis surree sana wajjin hin deema. Tisheertiin kun gatiin isaa meeqaa jechuun keessan waan oolu miti jechuudha. Tisheertiin gatiin isaa 5,500. Daawwattoota keenya obbolaa keessan biyya alaati jechuudha. Wayaa itti ko'oomtanii kaargoo gootanii bittanii yoo dhufuu baattanii biyya keessattis wanta barbaadan maallaqni haa jiraatu malee argachuu hin dandeessu. Amma immoo kanan baasaa jiru jakkeettidha jechuudha. Mee ilaalaa daawwattoota keenya. Laalaa jakkeettii kana hedduu namatti tolaa jakkeettiin baay'ee jaaladhe keessi isaa shaamadha. Hedduu natti tole jechuudha dhugaa. Filannoon carqii kana tisheertii jakkeettii akkasuma surree caammaa filannoon isaa baay'ee natti tole. Carqii heddumminaanii carqii hin taane carqii 15 bitachuurra wanta gaarii jechuudha. Wayaa tokko wayaa lama yoo bitatanii nama hin gaabbisiisu jechuudha. Kun amma baay'ee jaaladheera boleera. Uffanni kun jakkeettiin kun jakkeetii fi kopheen kan turkiitii baay'ee namatti tola. Biyyuma alaatii gala. Itoophiyaa yoo jiraattanis Itoophiyaadhaa yoo bittanis wayaan biyyuma alaatii galaa meeshaan illee biyyuma alaatii galaa akka barbaadanitti ilaallattanii har'a deemtanii hin bitattu. Jakkeettiin kun gatiin meeqaa jechuun hin oolu. Jakkeettiin kun gatiin 2,500 bitame. Wayaan kun gatiin isaa salphaa miti. Wayaanis immoo baay'ee kwaalitii guddaa qaba biraandiidha. Waan kwaalitii qabu waan biraandii yoo gatiitti baatanis waan nama miidhu miti. Laalaa kaa daawwattoota keenya laalaa kaa kophee. Laalaa kaa kopheen isiniin jedhe laalaa kophee kana. Inuma filatee miti inuma bitatee miti inuma bitatee. Anillee baay'eetti gammadeera. Wayaa kanas kophee kanas baay'eetti gammade.
Kopheen kun egaa akkuma argaa jirtanii kalariin isaallee baay'ee namatti tola. Akkaataa hidhannaa maazaraa isaatii gommaan isaa hedduu kan namatti tolu. Kalariin isaa keessumatti illee kalariin isaa hedduu kan namatti tolu. Sababni isaa amma Itoophiyaa keessa awwaaraa baadiyyaa dhaquutu jira. Bakka tokko tokkotti socho'uutu jira waan ta'eef baadiyyaa qofa osoo hin taane magaalumattuyyuu bakka tokko tokkotti socho'uu jira waan ta'eef hadiyoo ta'e amma hamma na dhiqii namichi jira yeroo amma hamma immoo dhiqanii hin bareedu jechuudha. Kanaafiyyuu kophee kana eewunillee irraa hin mul'atu, awwaarillee irraa hin mul'atu. Kophichi isaa immoo biraandidha, baay'ee kan namatti tolu. Anillee jaaladheera. Kopheen kun immoo gatiin garmalee waddiidha jechuudha daawwattoota keenya. Egaa kopheen kun qarshii 4,000 bitame. 4,000 keessaa chinkoon tokkollee nuun deebine jechuudha. 4,000 bitame. Meeshaan egaa qabadhee isiniif dhufe wayyaan jechuudha. Qabadhee isiniif dhufe kana fakkaata. Viidiyoo kan waraabneef egaa wayyaan inni sagantaadhaaf jedhee bitates kana fakkaata. Akkasumallee warroonni maatii keessaniif bituu barbaadanii wayyaa meeqa laata Itoophiyaa keessatti ittanii yaaddoftanis gatii isaa akka bartanii fi wayyaan kwaalitiinis kopheen kwaalitiinis Itoophiyaa keessa akka jiru akka hubattaniif viidiyoo isinii waraabee. Bye bye, viidiyoo keenya like godhaa.